Nagaa kooti alhamdulillah saayinsii naannoo kutaa shanaffaa qabiyyee tokko tuqaa sadii kan laallu ta'a. Kanaan dura qabiyyee tokko tuqaa lamaa fi ilaallee turre. Har'a immoo qabiyyee itti aanu laalla. Barnoota darbe keessatti waa'ee argama jechuun maal jechuu akka ta'e argama Itoophiyaa kaartaa irratti akkasumas argama dhugaaf argama birqabaa jechuun maal jechuu akka ta'e olloonni Itoophiyaa kallattii hundaan eenyuufaa akka ta'an ilaallee turre. Kibbaan Keeniyaa, kaabaan Eertiraa, bahaan fi kibba bahaatiin Soomaaliyaa, kaaba dhihaatiin Sudaan kaabaa jechuudha. Dhihaan immoo Sudaan kibbaa ta'enneerraa argama jechuun maal jechuu akka ta'es ilaalleerraa. Barbaachisaa taanaan irra deebinee guyyaa tokko waliigala gudunfaasaa kan laallu ta'a. Har'a immoo qabiyyee itti aanu laallaa jechuudha. Qabiyyeen itti aanu maanni biyyoota ollaa waliin wal bira qabuun kaartaa irratti haala argama Itoophiyaa kan jedhudha jechuudha. Egaa argamni Itoophiyaa maal akka ta'e biyyoonni Itoophiyaa daangeessanii jiran olloonni Itoophiyaa eenyuufaa akka ta'an ilaalleerra. Har'a immoo biyyoota ollaa waliin wal bira qabuun kaartaa irratti agarsiisuu kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Egaa Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa tokko dhaayinneerra. Kanaan dura argama Itoophiyaa yeroo mari'annu Itoophiyaan gaanfa Afrikaa akkasumas Afrikaa keessaa kallattii kaaba bahaatiin kan argamtu dhaayinee ilaallee turre. Amma immoo Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa tokko yoo taatu bal'ina dacheetiin biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaa irratti akka argamtu asirratti nuuf ibsaa jechuudha kitaabni keessan. Itoophiyaan bal'ina dacheetiin biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti argaman keessaa biyyootni gaanfa Afrikaa keessatti argaman eenyufaadha yoo jenne Itoophiyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa, Jibuutii jechuudha. Jarri kun arfan biyyoota gaanfa Afrikaatti kan argamanidha. Egaa isaan kana keessaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessaa bal'ina dacheetiin sadarkaa jalqabaa irratti argamte jechuudha. Bal'ina dacheetiin sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Bal'ina dacheetiin gaanfa Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argamtedha. Egaa biyyoonni gaanfa Afrikaa kan jedhaman eenyufaadha? Jibuutii, Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Eertiraadha jechuudha. Jarri kun arfan biyyoota gaanfa Afrikaa kan jedhamanidha jechuudha. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa immoo hundarraa daangaa dheeraa kan qabdu Itoophiyaa waliin eenyudha yoo jenne Soomaaliyaadha. Soomaaliyaatti aantee daangaa dheeraa kan qabdu eenyudha yoo jenne Eertiraadha jechuudha. Soomaaliyaatti aantee daangaa dheeraa kan qabdu Eertiraadha. Eertiraatti aanuun biyyoonni wal duraa duubaan daangaa dheeraa Itoophiyaa waliin kan qaban eenyudha yoo jennu Sudaanii fi Sudaan kibbaati jechuudha. Sudaanii fi Sudaan kibbaa. Jarri kun egaa jalqaba irratti eenyutu argama? Soomaaliyaadha. Soomaaliyaatti aanuun Eertiraadha. Eertiraatti aanuun daangaa dheeraa kan qabdu eenyudha yoo jenne biyyoota Sudaan kaabaa fi Sudaan kibbaati jechuudha. Dhumarra Jibuutiin daangaa gabaabaa Itoophiyaa waliin daangaa gabaabaa kan qabdu Jibuutiidha jechuudha. Jibuutiin daangaa gabaabaa qabdi. Haa ta'u malee daangaa gabaabaa qabaattu malee konkolaataa fi daandii guddaa kan maalii qabdi? Kan baaburaa qabdi jechuudha. Daandii guddaa konkolaataa fi daandii baaburaatiin Itoophiyaa waliin wal qunnamti. Uummanni daangaawwan biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen irra jiraatan dhimmoota hawaas dinagdee adda addaatiin uummata Itoophiyaa waliin qooddatu jechuudha. Egaa dhumarra maaltu jira? Gilgaalatu jira. Gilgaala tokko tuqaa sadii gareen qoodamuun gaaffilee armaan gadii hojjedhaadha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa kallattii hundaan argaman maqaa isaanii barreessi kan jedhudha. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kallattii hundaan argaman maqaa isaanii dhahuu ni dandeessu jechuudha. Isaanis ijoollee kibbaan Keeniyaadha, kaabaan Eertiraadha. Bahaa fi kibba bahaatiin Soomaaliyaadha. Kaaba dhihaatiin immoo Sudaan kaabaati jechuudha. Dhihaan Sudaan kibbaati. Gaaffiin lammaffaa immoo maal jedhaa? Biyyootni ollaa Itoophiyaa waliin daangaa qaban
dheerina daangaa guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessi. Isa amma jennedha ijoollee daangaa dheeraa kan qabdu Soomaaliyaadha. Soomaaliyaatti aantee Eertiraadha. Eertiraatti aanuun Sudaan fi Sudaan kibbaati jechuudha. Jibuutiin daangaa xiqqaa hundarraa kan qabdudha. Haa ta'u malee daandii baaburaa fi daandii konkolaataa guddaatiin immoo wal qunnamuu hawaas dinagdee garaagaraatiin wal qunnamuu jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraan inni itti aanugaa maal jedhaa bakkee argama kallattii bakkeewwan beekamoo Itoophiyaadha. Argama kallattiiwwan beekamoo bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa. Argama kallattii bakkeewwan beekamoo Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessaa gaa bakkeewwan beekamoo hedduutu jiru. Bakkeewwan beekamoo hedduutu jiru. Isaan keessaa kan armaan gadii kan laallu ta'aa ijoollee Eertaalleen jirti. Baay'eedha garuu hedduudha. Isaan keessaa muraasatu asirratti tarreeffame. Jalqabarra kan jiru Eertaalleedha. Eertaalleen bahaa Itoophiyaa naannoo Affaaritti argama. Bakka lafa dhoqaa Affaar diyaameetira 140 kan qabuu fi boolla hanga 90 meetira gadi fagaatu qaba jechuudha. Diyaameetira 140 akkasumas boolla gadi fageenyi isaa 90 meetira kan ta'e kan qabudha. Eessatti argama inni? Naannoo Affaaritti argama jechuudha. Fakkii tokko tuqaa 4 ilaaluun ni dandeessu. Eertaalleedha tokko. Lammaffaan immoo Raas Daashanidha jechuudha. Raas Daashan. Raas Daashan kun eessatti argama yoo jenne Raas Daashan naannoo Amaaraatti argama. Kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti kan argamudha. Raas Daashan egaa gaarreen Itoophiyaa keessatti argaman keessaa sadarkaa olaanaarra kan jirudha. Isa olaanaadha jechuudha. Fakkii tokko tuqaa shallaalaa. Inni kaan paarkii biyyoolessaa gaarreen Baaleeti jechuudha. Paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee. Inni kun immoo eessatti argama? Naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti argama. Itoophiyaa qofa keessatti kan argamtu maal qaba jechuudha? Jeedala diimtuu qaba jechuudha. Gaarreen kana keessatti argama. Fakkii kana ilaaluu ni dandeessu. Tokko tuqaa 6 paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee kan jedhudha. Inni kaan laga Hawaasi. Lagni Hawaas immoo giddugaleessa bahaa Itoophiyaa keessatti argama. Lagni kun egaa giddugaleessa Oromiyaarraa ka'uun tajaajila diinagdee olaanaa laga kennudha. Lagni Hawaas biyya keessaa osoo hin bahin marsee tajaajila erga kennee booda hara abbee daangaa Jibuutii fi Affaar gidduutti yookaan laga hara cirracha Affaarii fi hara abbee keessatti seenee hafaa jechuudha. Fakkii laga Hawaas kan jedhu tuqaa 7 ilaaluu ni dandeessu. Inni kaan hara Xaanaatti inni itti aanu. Harri Xaanaa kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti argama. Harri kun egaa bashannanaa fi madda qurxummii ta'uudhaanis kan tajaajiludha jechuudha. Madda qurxummii ta'uudhaan kan tajaajiludha. Fakkii hara Xaanaa tokko tuqaa 8 ilaaluu ni dandeessu. Paarkii biyyoolessaa Oomoon eessatti argama yoo jenne kibba Itoophiyaatti argama. Kibba Itoophiyaatti kan argamu ta'ee paarkii teessuma hawwataa fi bineensota garaagaraa kan of keessatti qabatee jirudha. Fakkii tokko tuqaa 9 paarkii Oomoo ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kibba Itoophiyaatti kan argamudha. Paarkiin biyyoolessaa Gaambeellaa kallattii lixa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaa keessatti argama. Paarkiin kun paarkii kana keessatti bineensota bosonaa garaagaraatu argama. Bineensota jiran keessaa gafarsi isa tokkodha jechuudha. Gafarsatu argama. Bineensonni baay'een jiru. Isaan keessaa gafarsi isa tokkodha jechuudha. Ijoollee fakkii tokko tuqaa 10 ilaaluu ni dandeessu. Inni kaan gaaffiidha. Bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa tarreessuun argama isaanii ibseedha. Bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa Gilgaala tokko tuqaa 4 qoffaan maal jedha? Bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa tarreessuun argama isaanii ibseedha. Eertaalleen naannoo Affaaritti argama. Raas Daashan naannoo Amaaraatti kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti argama. Harri Xaanaa naannoo Amaaraatti argama. Kaaba Itoophiyaatti argamannis gaarreen Baalee Oromiyaa keessatti godina Baalee keessatti argama. Hawaash lagni Hawaas giddugaleessaa fi bahaa Oromiyaa keessatti kan argamudha. Paarkii biyyoolessaa Oomooti giddugaleessa kibba Itoophiyaatti kan argamudha.
paarkiin kun bineensota garaagaraa kan of keessatti qabudha. Inni kaan paarkii biyyoolessaa Gaambeellaati. Lixa Itoophiyaa Gaambeellaatti argama. Paarkii kana keessatti immoo ammas bineensonni garaagaraatu jiru. Isaan keessaa gafarsi isa tokkodha jechuudha. Kaartaa kaasuu fi sirna argamaa addunyaalessaa GPS kan jedhudha. Itti aansinee kan laallu ta'a jechuudha. Waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Like, share, subscribe gochuu hin irraanfatin. Har'a maal ilaalleerra biyyoota ollaa waliin wal bira qabuun kaartaa irratti haala argama Itoophiyaa kan jedhu ilaalleerra. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti argaman eenyufaa akka ta'an Itoophiyaa, Somaaliyaa, Jibuutii, Eertiraa akka ta'an isaan keessaa Itoophiyaan lafa bal'aa ta'ee immoo biyyoonni ollaa Itoophiyaa daangeessan daangaa dheeraa Itoophiyaa waliin kan qaban eenyufaadha kan jedhu ilaalleerra. Somaaliyaan isii jalqabaati taansuudhaan Eertiraadha. Eertiraa taansuun Sudaanota kaabaa fi Sudaan kibbaa, Jibuutiin isii dhumaate jechuudha. Jibuutiin daangaa gabaabaa daandii konkolaataa guddaa fi daandii baaburaatiin wal qunnamtee kan argamtu akka taate ilaallee bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa kallattii isaanii waliin ilaalleerra. Galatoomaa jechuun barbaada. Barumsa keessanitti jabaadhaa, qabxii gaarii galmeessisuu ni dandeessu.